ta'u jiruusaa jireenya isaa hiree isaa waan isa gituu fi waan isa fakkaatu kanas siif ta'a jedhanii utuu akka wayyaa safaranii itti hodhin ofii isaatiin murteeffachuu wanna akkanaa kanatu itti hir'ata achi keessaati hojii ogumaa kun tokko jechuudha. Hojii ogumaa jechuun hojii ogbarruus ogafaanis oguman jedhanii achi keessaa kun tokko. Hojiin ogumaa kun asumaan miidiyaa garaagaraa irratti illee dubbachaas turre hojiin ogumaa kun bifa isheen qabachuu qabdu qulqullina isaa irratti baay'ee xiyyeeffannootiin hojjetamaa hin jiru waan jedhu jira. Isa kana fuulduratti akkaataa itti waltajjiin mijaa'ee qaamaanis haa ta'u akkasii foorumii garaagaraa onlaayiniis haa ta'u haala itti barreessitoota keenya guddachaa jiraniin haala itti kallattii qabsiifnu yaalla. Hidheeta namaa tokko ilmi mandura dubbadheen ture yoo ta'e beeku tokko ilmoodha. Tokko immoo ilmoodhaan jedhu. Ilmiin beekumsa. Namni beekumsa hin qabne, namni ilmii hin qabne doofaadha yookaan immoo dabaadha. Ilmoon immoo qabeenya. Ilmoo namni hin qabne ammoo ni hoodata, ni falata. Namni ilmoo hin qabne immoo qaba. Ilmoon immoo qabeenya. Namni ilmoo hin qabne, risoorsii hin qabne ammoo cabaadha, deegaadha. Kanaafuu dabaanis, cabaanis, dhabaanis biyya ijaaruu hin danda'u. Biyya kan ijaaruu danda'u maali? Jabaadha. Jabinni jabina qaamaa. Kanaaf Oromoon sabii ammas ga'u lakkoofsi hayyuu inni qabu, beektota inni qabullee lakkoofsa saba, uummata, mootummaa tokko morma qabee dura yaachuu gituu tinqixxee ta'uu danda'a. Baay'inni hayyuu, baay'inni beektota Oromoo biyya keessaaf ala jiranii jedha. Kanaaf rakkoo uummanni kun barootaaf ittiin sagaalamee xaxamee jiruuf furmaata soquun akkasittiin walitti bahuutiin, akkasittiin wal tumsuutiin, akkasittiin waliin ta'uutiin malee akka fincaan gaalaa duubatti deebi'aa yookaan immoo akka bassoo qaaciidhaa wal baqachaa hin taatuutiin walla amma itti jiru kana aadeffachuu qabnaan jedha. Inni kun kitaaba barreeffamee yeroo tokkotti walitti bahuutiin qofa hin ta'uu hin qabdu haala itti adeemnuu fi haala itti agartee wal cinaa dhaabbannu isaa dhaawwatumaan itti yaadaa fayyadameessaa deemnu taati jechuudha. Eegan kana jedhe waan ogummaa irratti ammallee kan dubbachuu barbaadu ogummaa miti kana jechaa jiru. Ogummaan iskiilii, ogummaan hojii harkaa fa'i, ogummaa inni jechaa jiru waan hoggannuutiif, waan ogafaanii kana, waan hoolaa, waan aadaa keenyaa kana jechuudha. Inni kun kanneen barreessaa jirtan akka isin aadaa sirriitti beekuutiin, afoola sirriitti beekuutiin, falaasama uummatichaatii fi hoola isaa sirriitti jala deemuutiin, beekuutiin, qorachuutiin barreessitanii asumaan zingaafa. Laali beekuu qofti hin ga'u waan beekaniin buluu fi beekuun adduma adda. Kanaafuu Oromoon beekee waan beeku buluun dirqama taati jechuudha. Beekumsa ka ammayyaa fi beekumsa ka aadaa, ka xabboo indigenous isa jennu wal fudhachiisuutiin, wal cinaa adeemsisuutiin waan nuqitu waan nuuf ta'u keessaa fudhachaa laali barreessitoonni Afrikaa kan akka Chinua Achebe fa'aa, kan akka Wole Soyinkaa fa'aa maal jedhan seeti yoo jalqaban karaan hegereetti nu geessu karaa kaleessootii jedhan. The path towards the future is by the past jedhan. Waan hanqina qabnullee, waan rakkina jirtullee san as finneetu keessaa seencaaneetu waan agartee aadaa boorattafaa haa ta'u, maarree haa ta'u keessaatiin waan nu jabeessu fudhanneetu deemna jedhaniitu barreessanii. Hojiin isaanii, hojiin Chinua Achebe fa'aa, hojiin Wole Soyinkaa fa'aa classics. University guddaa Harvard, University of Oxford
Cambridge keessatti akka teeksiitti kan namoonni fayyadaman jechuudha. Maaliif jennaan aadaa isaaniiti kan isaan raacitii godhatan. Booda isaaniiti kan isaan raacitii godhatan. Seenaa isaanii sirriitti beekuutiin kan isaan barreessan cheeleen fa'aa gowwaatii hundoofaa. Kanaaf isa kana miidiyaatiinis maaliinis carraa argamee hundumaa itti deemnaa. Ammatti ani kitaaba lamatu dhufee pirojektii 3-4 jiranii pirojektiin inni duraa kitaabota waggaa 20 dura maxxanfamanii gabaarraa badan gabaarratti deebisuudha. Isaan keessaa kitaaba 2 maxxansine milkoofne kaafu anaaniyaatii fi isaanii kanneen keessaatii eela. Inni pirojektiin itti aanu hojii jaarsoo waaqooti. Hojii jaarsoo waaqoo iddoo keessaa qabdanii finni sangami jildii 3 jildii 4 jira. Rising the present in ammoo analysis yookaan immoo xiinxala isaa ka maastersii 2004 maxxanfame isaan kitaaba 4 pirojektii lammataa jechuudha. Pirojektii ka sadaffoo harkaa qabnu aadaa diddaa Oromoo Salaaleeti ka PhD hojjetan jechuudha. Isallee OMN Abrahaam kutaa lamaan armantoota kan dhiyeessee ture yaadattootaan. Pirojektii sadaffaan sana. Inni afuraffaan baruulee xixiqqoo kan harka turan biyya keessatti isa ta'u biyya alaatti joornaalii adda addaa keessatti kan maxxanfaman isaaniin gara 15 gahan bakka tokkotti kitaaba voolumii tokkoon bakka tokkotti maxxansuu. Ammatti waaqannoo kadhaa wanni itti jirru pirojektii afran kana jechuudha oolmaa turuu waan kanneen maxxanfamaniif kan maxxanfamanii ammoo gabaarraa badan. So kun abdii keessanii gargaarsa isin irratti abdii gatuutiin jechuudha. Isin abdachuutiin jechuudha. Ammoo waaqillee nu gargaara. Yeroo itti aanu yeroo waaqayyoon haa eebbisu isa hafu obbo Dirribaa Tarrafaa waggaa tokko walakkaa booda maqaa kana jijjiirrata Dr. Dirribaa jedhamu jechuun so isan gara waltajjiitti afeeraa isa naasimadha.